Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala keessa deebii boqonnaa afuriiti. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan maxxantuu ibsamoota aljebiraa armaan gadii ibsii jedha. Haadhaa hanga faatti jiru isaan kana waliin ibsina jechuudha. Maxxantuu isaa. Maxxantuun kanaa maal ta'a? Negatiiva tokko ta'a. Kan kanaa kan baarra jiru jechuudha. Negatiiva 11 caarraa kan jiru 3 irra 5 ta'a. Kan daa'u negatiiva 5 irra 7 maxxantuun isaa jechuudha. Kan irra jiru xaayaa jechuudha. Maxxantuu isaa maal ta'a? Tokko ta'a. Faarra kan jiru maxxantuu isaa tokko irra 2ti. Gaaffii lammaffaan immoo tarmoota 2 xaa iskeerii irra suuxaa ida'uu 2 keessa tarreessii jedha. Tarmoota as keessa jiran tarreessitu jechuudha. Tarmiin isa kanaa yeroo tarreessisan tarmii xaa 2 xaa iskeerii tarmii tokko kan isa kanaa negatiiva xaa tarmii 2 tarmii 3 tarmii 3 qabaa jechuudha yeroo tarreessitan. Tarmii tokko tarmii 2 tarmii 3 tarmii 3 inni of keessaa qabu jechuudha kun. Gaaffii sadaffaan kanneen armaan gadii keessaa ibsama aljebiraa kan ta'e adda baasi. Ibsama aljebiraati kunillee akkasuma hima walqixaati. Kun hima walqixaa ibsama aljebiraa jechuudha. Daarra kan jiru ibsama aljebiraati. Kunillee akkasuma asirratti kana yeroo ilaaltan xaa hir'isuu tokko walqixa xaa ida'uu 27 jetti. 20 ida'uu 27 jedha. Kana tarmii wal fakkaatan yeroo walitti dabarsitan xaa hir'isuu xaa walqixa 28 ta'a. Kana jechuun ishiin kun yeroo as dabarsu poozitiivii waan taatuuf jechuudha. Kanaafuu 0 walqixa 28ti. Kanaafuu walqixa 28 miti ishii kana akkas gootu jechuudha. Kun 0 walqixa miti 28 dhufa jechuudha kun. Ishiin kun sirrii miti jechuudha. Gaarra kan jiru immoo gaarra kan jiru maanni ibsama aljebiraati. Kun immoo hima walqixaa ibsama aljebiraati jechuudha. Hima walqixaa. Arfaffaarra kan jiru immoo ibsamoota armaan gadii keessaa kanneen tarmoota wal fakkaatoo ta'e qaban adda baasi. Tarmoota wal fakkaatoo ta'an adda baafna jechuudha. Asirratti yoo ilaalle isaan kun kan wal fakkaatan miti jechuudha. Kan wal fakkaatan miti. Tarmoota wal fakkaatan miti. Maaliif asirratti akkuma argitan ekspoonentii isaa garagaradha. Ekspoonentiin isaa garagaraa wal caalaa jechuudha. Inni kun xaadha, inni kun immoo xaa iskeeriidha. Baarra kan jiru immoo innillee akkasuma wal fakkaatoo miti. Tarmoota wal fakkaatoo miti. Caarra kan jiru kun wal fakkaatoodha moo wal fakkaatoo miti? Wal fakkaatoodha. Wal fakkaatoodha. Kan itti aanu immoo daarra kan jiru yoo ilaaltan asirratti 5dha. Kun immoo 8dha. Hir'isuu 13 xaa iskeerii jedha. Kun wal fakkaatoodha? Wal fakkaatoo miti. Wal fakkaatoo miti kun. Dheerra kan jiru wal fakkaatoo moo wal fakkaatoo miti? Wal fakkaatoodha. Faarra kan jiru kun wal fakkaatoo miti. Inni kun qaa'idha. Inni kun paadha. Tarmoota wal fakkaatoo kan jennu egaa walitti ida'uu yookiin walirraa hir'isuu kan dandeenyudha. Akkuma viidiyoo darban keessatti isinitti hime warreen walitti ida'uu fi walirraa hir'isuu dandeenyudha. Gaarra kan jiru wal fakkaatoo moo wal fakkaatoo miti? Wal fakkaatoo miti. Haarra kan jiru wal fakkaatoo moo wal fakkaatoo miti? Wal fakkaatoo miti. Maaliif asitti ekspoonentiin kan daa'ee fi daa isa kana wal caala jechuudha. Osoo wal qixa ta'eeraati wal fakkaatoo jennaani jechuudha. 5 irraa gaaffii 5ffaarra jiru immoo yoo ilaallu hirmaattota 6 xaa fi 72 xaa iskeerii barbaadi. Hirmaattonni isaanii eenyu ta'a? 2 3 6 fi xaa ta'a jechuudha.
hirmaattota isaanii. Fakkeenyaaf xaadhaaf jaxaa lamaa fi hortan meeqa argattu? Lamaaf hortan sadi xaa argattu. Isa kanoo meeqa argattu? Lamaaf yoo hortan 36 xaa iskeerii argattu. Sadiif yoo hortanoo sadiif immoo hirtu 6 sadiif hirtu 6 sadiif hiraa. Isa kanas hin hirtu 6 sadiif yeroo hortan meeqa argattu? Jaxaa jechuudha. Jaxaa sadiif yeroo hortan 2 xaa argattu. Isa kanoo sadiif yeroo hortan 24 xaa iskeerii ta'a. Kana jechuun 72 xaa iskeerii meeqaaf hirtu? Sadiif hirtu jechuudha. Yeroo kana maal argattu? 24 xaa iskeerii argattu. Sadis hirmaata isaati jechuudha. 2 3 hirmaata isaati. 6 hortanoo 6 hirtu 6 xaa 6 yeroo hortan meeqa argattu? Xaa argattu. 6 xaa hiruu meeqaati? 6 hirtu meeqa argattu? Xaa argattu. 72 xaa iskeerii 72 xaa 72 xaa iskeerii meeqaaf hirtu? 6 hirtu meeqa argattu? 12 xaa iskeerii argattu. 12 xaa iskeerii argattu. Kan itti aanu immoo xaadhaaf hirtu. Hirmaataa isaa ta'uu mirkaneeffachaa jirra jechuudha. Warreen amma tarreessine kun hirmaattota isaanii ta'uusaa mirkaneessaa jirra jechuudha. Xaadhaaf yoo hortanoo isii jaxaa xaadhaaf hirtu. Yeroo xaa meeqa argattu? 6 argattu. 72 xaa iskeerii meeqaaf hirtu? 6 hirtu. Meeqa ta'a? Xaadhaaf hirtu. 6 otoo hin taane xaadhaaf hirtu. Xaadhaaf yeroo hortan meeqa ta'a? 72 xaa ta'a jechuudha. Asii xaashiin tokko xaa tokko waan balleessituuf jechuudha. Kanaafuu hirmaattota jaxaa fi 72 xaa iskeeriin eenyudha jechuudha? 2 3 6 xaa ta'a jechuudha. Ja'affaarra kan jiru immoo himoota walqixaa sararaawaa armaan gadii seera dabarsuu walqixa gargaaramuun furii. Gaaffii ja'affaan himoota walqixaa sararaawaa armaan gadii seera dabarsuu walqixaa gargaaramuun furii. Gaaffii aara jiru yoo hojjennu maan hir'isuu 8 walqixa negatiiva 9. Kanaafuu asirraa maa yeroo barbaadnu maan walqixa jennaa negatiiva 9 ida'uu 8. Maaliif 8 kun negatiiva ture as yeroo dabarsisan poozitiiva ta'a. Kanaafuu maan walqixa maal ta'a? Negatiiva 1 ta'a. Baarra kan jiru immoo maal gootu? Yoo barbaaddan asii ishii kana baay'istu 15 yaa meeqa ta'a? 15 baay'isuu 2 immoo ida'uu jettu 30 walqixa 11 jettanii asirraa gatii yaa barbaaduu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo maal gootu? Gama lamaaniinuu 15 hirtu. Maaliif ishee as keessaa kana yaa ida'uu 2 kan jettu kana kophaatti hambifachuuf jechuudha. Gama lamaaniinuu 15 hirtu. Maal goonaa amma 15 yaa ida'uu 2 jedha. Walqixa 11 jedhaa miti. Gama lamaaniinuu 15 hirtu. 15 hirtu. Sana booda 15 balleessitu maal ta'a? Yaan ida'uu 2 walqixa 11 irra 15 ta'a. Sana booda asirraa yaa yeroo barbaaddan maal ta'a? Yaan walqixa 11 irra 15 hir'isuu 2 ta'a. Maaliif lamni ishiin kun as yeroo dabartu mallattoo walqixaatiin as yeroo dabartu maal taati? Negatiivaan dabarte jechuudha. Kanaafuu yaan walqixa kan yeroo walirraa dhuftan meeqa argattu? Negatiiva 19 irra 15 argattu. Kana jechuun akkamitti kan argattu?
Kana qaxxaamura as jala tokko jirti, lama jala jechuudha. As jala tokko jirti. Qaxxaamura yeroo baay'istan maal ta'a? 11 ta'a. 11 hir'isuu asiis qaxxaamura akkas baay'istu 11 hir'isuu 30 irra meeqaati? Isa jalaa lamaan immoo waliin baay'istu. Tokko baay'isu 15 jechuudha. Irra 15 jettu. Isheen gubbaa kun meeqa taati? 19 taati. 19 negatiiva 19 irra 15 ta'a. Kanaafuu gatiin yaa meeqa ta'a? Negatiiva 19 irra 15 ta'a. Gatii kan caammoo yoo ilaallu maal jedhaa? 4 irraa 5 maa wal qixa negatiiva 23 jedha. Kan akkamiin hojjettu? Ishee asii kana hin salphistu. Kana warra hir'istu jechuudha. Negatiiva tokko ta'a. Negatiiva tokko maa wal qixa negatiiva 23 ta'a. Negatiiva maa ta'a kuni yeroo waliin baay'istan jechuudha. Negatiiva maa wal qixa negatiiva 20 meeqaati? 23 ta'a. Negatiiva ishii kana balleessuuf maal gootu? Gama lamaaniin negatiivaan baay'istu. Gama lamaaniin negatiivaan yeroo baay'iftan maan qobaatti hafaa jechuudha. Negatiivni negatiivaa yeroo badu wal qixa maal ta'a? Negatiivni asii negatiivaan bada 23. Maan wal qixa? 23 ta'a jechuudha. Daarra kan jiru immoo maal gootu? Gama lamaafuu lamaaf hirtu. Asii lamni lamaan badaa maal ta'a asii kun? 3 ida'uu naa ta'a. Wal qixa negatiiva 3. Ishii kana yeroo negatiiva 6 lamaaf yeroo hirtan negatiiva 3 ta'a. Sana booda gatii naa barbaaddu. Naan wal qixa negatiiva 3 hir'isuu 3 ta'a. Kana jechuun ishiin kun poozitiiva turte as yeroo dabarsitan negatiiva 3 taati jechuudha. Negatiiva 3 taati. Kanaafuu asitti negatiiva 3 jennee jechuudha kanaaf. Naan wal qixa negatiiva 6 ta'a. Negatiiva 6. Gaaffii irra jiru immoo maal gootu? Asitti 4 ta'a hir'isuu 5 ishii jettu kana jechuudha. Qubaatti hambifachuuf maal gootu? Hiruu negatiiva 9 hirtu. Hiruu negatiiva 9 gama lamaaniin jechuudha. Asii negatiivni 9 negatiiva 9 balleessa. Maal ta'a? 4 ta'a hir'isuu 5 wal qixa meeqa? 12. 12 irra 9 negatiiva 9 ta'a. Sana booda 4 ta'a hir'isuu 5 wal qixa ishii kana yeroo salphistan maal ta'a? Ishii kana jechuudha. 3 yeroo salphistan 4 irra negatiiva 3 ta'a. 4 irra negatiiva 3. Kanaafuu 4 maal gootu? 4 ta'a wal qixa jettu negatiiva 4 irra 3 ida'uu 5 ta'a. 4 ta'an wal qixa maal ta'a? Maal ta'a kuni? 11 irra 3 ta'a yeroo walitti daatan jechuudha kana. 11 irra 3 ta'a. Kanaafuu amma asitti xaa kana qobaatti hambisuuf yoo barbaadan gama lamaaniin 4 hirtu. Yoo barbaadan immoo gama lamaaniin meeqaan baay'istu? 1 irra 4tiin baay'istu. 1 irra 4tiin baay'istu. Gama lamaaniin jechuudha. Yoo barbaadan 4 hirtu tokkuma jechuudha kun. 1 irra 4 baay'isuu fi 4 firuun tokkuma. 1 irra 4tiin baay'istu gama lamaaniin. Asiinis 1 irra 4tiin baay'istu. Asii 4 balleessaa maal ta'a? Xaa qofaa ta'a. Xaa wal qixa maal ta'a? 11. Xaa wal qixa 11 irra meeqa ta'a? Ishii kana yeroo waliin baay'iftan ishii jalaa jechuudha. Waamamaa jechuudha. Waamsaa jechuudha. Ishii kana ishii jala. Waamsaa kana jechuudha 12. Kanaafuu gatiin xaa 11 irra 12 ta'a jechuudha. Faarra kan jiru immoo maal gootu? Kana yoo barbaadan qaxxaamura baay'isuu dandeessu. Qaxxaamura akkas baay'isuu dandeessu.
Yoo barbaaddan immoo maal gootu gama lamaanii sadiin baay'istu. Kana jechuun 8 xaa hir'isuu 3 irra 3 wal qixa 3 irra 2 jedha. Maal gootu gama lamaaniin sadiin baay'istu. As sadiin badaa. Sana booda 8 xaa hir'isuu 3 wal qixa maal ta'a? 9 irra 2 ta'a. Maaliif 3 ishii kana 3 yeroo baay'iftan. Sana booda 8 xaa wal qixa 9 irra 2 ida'uu 3 ta'a. 8 xaan wal qixa maal ta'a? 9 ida'uu 6 irra 2 ta'a. 8 xaan wal qixa jechuudha. Kanaafuu 8 xaan wal qixa meeqa ta'a? 15 irra 2. 15 irra 2. Sana booda gama lamaaniin xaa qofaatti hambifachuuf gama lamaaniin 1 irra 8 baay'iftu. 1 irra 8. Sana booda asii 8 badaa. Xaan qofaatti hafaa. Xaan wal qixa maal jettu? 15 irra meeqa ta'a? 8 baay'isuu 2 16 ta'a. Ishii jalaa kana waliin baay'iftu jechuudha. Kanaafuu gatiin xaa 15 irra 16 argannaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii faa hojjennee kaane miti. Faa hojjennee kaane kan gaarra jiru haa hojjennu. Kan gaarra jiru jechuudha. Kan gaarra jiru maal gootu? Kana jechuudha. Gama lamaaniin lamaan baay'istu. Ishee asii kana wanni waan ta'eef jechuudha. Bifa firaakshinii ta'e kana firaakshinii isaarraa balleessitu jechuudha. Lamaan yeroo baay'istan gama lamaaniin. Kanaafuu lamaan baay'istu. Asii lamni lamaan badaa maal ta'a? 1 hir'isuu 3 ta'a. Wal qixa meeqa ta'a? Kana yeroo waliin baay'istan 14 ta'a. Kanaafuu negatiiva 3 ta'a. Wal qixa 14 hir'isuu 1 ta'a. Maaliif asitti 1 ture? As yeroo darbu negatiiva ta'a. Poozitiiva ture negatiiva arbaa jechuudha. Sana booda negatiiva 3 ta'a. Wal qixa 3 ta'a. Wal qixa meeqa ta'a? 13. Maal qabna? Negatiiva 3 ta'a. Wal qixa 13 qabna. Kanaafuu gama lamaaniinuu meeqaa firtu jechuudha? Negatiiva 3 firtu. Negatiivni 3 negatiiva 3 badaa. Xaan wal qixa maal ta'a? 13 negatiiva jechuudha. Negatiiva 13 irra 3 ta'a. Gatiin xaa keenyaa kan argannaa jechuudha. Itti aansuudhaan gaaffii haarra jiru haa hojjennu. Amma gaa hojjennee kaane haarra kan jiru haa hojjennu. Maal gootu kanasii? Yoo barbaaddan qaxxaamura baay'isuu dandeessu. Qaxxaamura baay'isanii hojjechuu dandeessu. Amma gaa firaakshinii ishee irraa balleessuuf gama lamaanii 7 baay'iftu. 7 yeroo baay'iftan kana jechuun 5 xaa irraa 2 irra 7 wal qixa 1 irra 2 jedha. Gama lamaaniin 7 baay'iftu. 7 badaa. Sana booda 5 xaa irraa 2 wal qixa ishii kana yeroo asitti baay'iftan 7 irra 2 ta'a. 5 xaan wal qixa 7 irra 2 ida'uu 2 ta'a. Kanaafuu 5 xaan maal ta'a? 7 ida'uu 4 irra 2 jettu. Kanaafuu 5 xaan wal qixa maal ta'a? 11 irra 2 ta'a. 11 irra 2. 5 xaa maal qabna? 5 xaa wal qixa 11 irra 2 qabna. Gama lamaaniinuu 1 irra 5 baay'istu.
tokkorra shaniitiin baay'istu asii shaniin badaa xaan qobaatti hafaa xaan wal qixa inni kun maal ta'a 11 10 ta'a jechuudha. Gatiin ta'a 11 10 ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo maal gootu ishii kana jechuudha. Hunda isaa kana aseechee ittiin baay'istu. Aseechee ittiin baay'iftu kana maal ta'a 2 irraa 3 xaa ida'uu 4 wal qixa 5 irra 6 xaa hir'isuu meeqaati 7 irra 15 kana yeroo waliin baay'iftan maal ta'a kana jechuudha. Aseechee 2 irra 3 xaa ida'uu 8 irra 3 wal qixa jettu 25 irra 6 xaa ta'a. Ishii kana aseechee yeroo baay'iftan jechuudha. Sana booda ishiin kana otoo hin baay'isiin dura maal gootu hin salphistu ishii kana. Shaniin kana yoo salphistan shaniin meeqa? Shaniin tokko. Kana immoo shaniin meeqa? 3. Kanaafuu 7 irra hir'isuu 7 irra 3 ta'a jechuudha. Amma egaa kan akkasiin erga keenye gama lamaaniinuu meeqaan baay'istu jechuudha. Gama lamaaniinuu meeqaan baay'istu? 6 baay'istu jechuudha. 6 baay'istu. 6 baay'istu. Maaliif hawwataan 3 fi 6 meeqadha? 6 waan ta'eef jechuudha. 6 yeroo baay'istan maal argattu? Gama lamaaniinuu asii ishiin kun 3 kun yeroo salphistan 3 tokko taati. 3 kun 2 taati. Kanaafuu 2 baay'isuu 2 ta'a meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a taati. Ishiin kun illee akkasuma asii ishiin kun 2 gooti. Ishii kana 6 jechuudha. 2 baay'isuu 8 meeqadha? Ida'uu 16 wal qixa. Ishiin kun 6 ni baddi 25 xaa qofa ta'a jechuudha. Asii ishiin kun maal taati? Asii 3 kun ni baddi asii 6 kun 2 taati yeroo salphistan jechuudha. 3tu ishii salphisa kana. 6 kana 3tu salphisa. Kanaafuu maal ta'a? 2 baay'isuu negatiiva 7 negatiiva 14 ta'a. Amma taarmii wal fakkaatan walitti dabarsitu jechuudha. Maal ta'a? 25 as jira. 25 asii yeroo dabarsitan 4 maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu amma ishii kana immoo asiin taarmoota wal fakkaataa yeroo walitti dabarsan asii 14 asii 16 negatiiva 14 asiin asii yeroo darbu poozitiiva ta'a. Kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 16 ida'uu ta'a egaa. Ida'uu 14 wal qixa 25 hir'isuu 25 ta'a hir'isuu 4 xaa ta'a. Inni kun meeqa? 30 ta'a. 30 wal qixa meeqa kuni? Kan irra warra hir'istan 25 irraa 4 hir'isu 21 ta'a. 21 ta'a. 21 ta'a wal qixa 30 qabna amma. 21 ta'a 21 ta'a wal qixa 30. Sana booda hiruu 21 hiruu 21 bada 30 kana 3 salphistu meeqa? 10 21 3 salphistu meeqa? 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu xaa wal qixa maal ta'a? 10 irra 7 ta'a jechuudha. Gatiin xaa keenya 10 irra 7ti. Gaaffii 7ffaa haa ilaallu. Gaaffii 7ffaa furmaata himoota wal qixaa armaan gadii tuuta waliigalaa cina isaaniitti kenname keessaa barbaadi. Kana keessaa barbaannaa jechuudha tuuticha.
asii dura furree kaanitti as keessaati kan nuti barbaannu tuuticha jechuudha. Maal gootu sagalxaa hir'isu 32 walqixa 4 jedha. Asirraa gatii xaa yeroo barbaaddan sagalxaa walqixa 4 ida'uu 32 sagalxaan walqixa 36 hiruu 9 jettu sagal sagaliin bada 36 hiruu 9 xaan meeqa ta'a jechuudha. 36 hiruu 9f yeroo hirtan gatii xaa meeqa argattu 4 jechuudha. Xaa meeqa arganneerra 4 arganneerra. Kanaafuu as keessaa yeroo barbaaddan tuuta kana keessaa 4 jira moo hin jiru? Jira jechuudha. 4 kunooti akkasiin keessoo jechuudha. Arra kan jiru akkasiin keessu. Baarra kan jiru immoo haa barbaannu. Baarra kan jirus haa barbaannu. Inni immoo 17 ida'uu 17 ida'uu meeqaati? 17 ida'uu 5 xaa walqixa 22 jedha. 5 xaa walqixa 22 hir'isuu 17 ta'a. Maaliif 17 kun poozitiiva ture negatiivaan as darba. 5 xaa walqixa meeqa ta'a? Meeqa ta'a kuni 22 irraati. 22 irraati 17 yeroo hir'istan meeqa argattu? 5 argattu. Kanaafuu gatiin xaa yeroo barbaaddan gama lamaaniif 5 hirtuu xaan qubaatti hafa walqixa tokko gatiin xaa keenya tokkodha jechuudha. Tokko as keessa barbaannaa jechuudha amma. Tokko jira moo hin jiru? Tokko kunoo jira. Kanaafuu maal gootu? Tuuta isaa tokko ittanii akkasiin keessu. Caarra kan jiru immoo yoo hojjennu negatiiva 2 xaa ida'uu 3 walqixa negatiiva 13 2 xaa negatiiva 2 xaa walqixa negatiiva 13 hir'isuu meeqa ta'a? 3 kun negatiivaan as dabarti. Maal ture? Negatiivaan as darba maaliif poozitiiva waan tureef jechuudha. 3 jettu sana booda 2 xaa negatiiva 2 xaa walqixa meeqa ta'a? 16 ta'a. Maal? Negatiiva 16 gama lamaaniin negatiiva 2 hirtuu negatiiva 2 hirtu. Asii negatiivni 2 negatiiva 2 badaa. Asii negatiivni negatiivaan badaa. Xaa walqixa meeqa ta'a? 16 hiruu 2 meeqadha? 16 hiruu 2 8. Amma gaa gatii xaa 8 arganneerra maal gootu? Sana booda as keessa 8 barbaaddu. 8 jira moo hin jiru? Jira jechuudha. Akkasiin keessu. Daarra kan jiru 6 xaa hir'isuu 13 walqixa 67 jedha. Negatiiva 67. 6 xaa walqixa negatiiva 67 ida'uu 13 ta'a. Isheen kun ida'uu taate negatiiva waan turteef jechuudha. 6 xaa walqixa kan yeroo walitti daata meeqa? Negatiiva 54 argattu. Sana booda xaa qubaatti hambisuuf hiruu 6 gama lamaaniinuu jechuudha. 6 badaa xaan walqixa meeqa ta'a? Negatiiva 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu as keessa negatiivni 9 jira. Waan hin jirreef maal gootu? Tuuta duwwaa akkasiin keessu jechuudha. Waan hin jirreef as keessa. Gaaffii 8ffaan himoota jecha armaan gadii gara hima walqixaa sararawaatti jijjiiruun furii. Gaaffii 8ffaan haadha haatti qaba. Isaan kana tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Gaaffiin aarra jiru yoo ilaallu maal jedhaa? Lakkoofsi 4 baay'atee 8 yoo daballu firiin isaa
36 lakkoofsa kana barbaadaa jedha. Lakkoofsa kana barbaadeedha. Lakkoofsa kana yeroo barbaadan hima kana gara hima herreegaatti jijjiirtu jechuudha. Kana jechuun 4 xaa ida'uu 8 wal qixa 36 ta'a. 4 xaa wal qixa 36 irraa 8 maal ta'a? 4 xaan wal qixa 24 ta'a. Yeroo 4 afuriin bada xaa wal qixa 7 ta'a jechuudha. Baarra kan jiru ida'amni 1 irra 4 fi 2 irraa 5 lakkoofsa ta'e tokko 39 yoo ta'e lakkoofsa kana barbaadi. Kana hima herreegaatiin yeroo keenyu 1 irra 4 ida'uu 2 irra 5 ida'uu xaa wal qixa 39 jenna jechuudha. Kana yeroo walitti daanu meeqa ta'a? 13 irra 20 ta'a. Akkamiin kana dhufe yeroo waliin ilaallu? Kana jechuun kana qaxxaamuru waliin baay'istu. Kana jechuun 1 baay'isuuf 5 meeqadha? 5 ida'uu jettu. Maaliif gidduu kana lamaan isaanii ida'uu waan jiruuf jechuudha. Kunumas ida'uu meeqaati? 2 baay'isuu 4 8 irra ishii jalaa kana lama waliin baay'iftu 4 fi 5 jechuudha. Meeqadha? 20. Isa gubbaa yeroo walitti daatan 13 nu kenna. Irra 20 jettu. 13 irra 20 as kanarraa dhufe jechuudha. 13 irra 20 ida'uu xaa wal qixa 39 xaan wal qixa 39 irraa 13 irra 20. Maaliif poozitiiva ture kuni negatiivaan as darba asitti. Negatiiva 13 irra 20 jennaa jechuudha. Xaan wal qixa kana yeroo walirraa riftan maal ta'a? Meeqa argatu jechuudha? Walirraa riftu 767 irra 20. Kana jechuun as jala tokko jira. Kana qaxxaamura akkuma isa kana hojjennee jechuudha. Bifa sanaatiin hojjettu jechuudha. As gidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf hir'isuu jettanii gidduu isaaniitti hojjettu. Kana jechuun akkamiin 39 baay'isuu 20 hir'isuu 13. 13 immoo eessarraa dhufe 13 baay'isuu 1 jettu. Yeroo meeqaati? 20 jettu. Kana yeroo baay'istanii kanarraa hir'istan 13 irraa hir'iftan 767 argattu jechuudha. Kanaafuu 767 irra 20 gatiin ta'a. Kana jechuun meeqadha? 38.35 gatiin ta'a jechuudha. Gatiin ta'a kana dhufa. Mirkaneessuuf immoo haa ilaallu. Asitti 13 irra 20 meeqadha? 0 deesimaalidhaan yeroo barreessinu 0.65 ta'a. Xaan keenya meeqa arganneerra? Ida'uu jenna. Xaan immoo 38.35ti. Kan yeroo walitti daatan meeqa argattu? 39 argattu. Kanaafuu gatiin xaa keenyaa sirriidha jechuudha.
Dhaarra kan jiru yoo ilaallu ida'amni lakkoofsa poozitiivii intiijarii walitti aananii 378dha. Lakkoofsa isa irra guddaa barbaadi. Kamiin barbaadna? Xaa ida'uu tokko ida'uu lama walqixa 78 jenna. Asirraa xaan meeqadha? 1, 2, 3. 3 xaa ida'uu 3 ta'a. As tokko as 2 tokkoof 2 yeroo walitti ida'an 3 arganna. Walqixa 78 jenna. 3 xaa walqixa 78 irra 3. 3 kun poozitiiva turte as yeroo dabarsan negatiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 xaan walqixa meeqa ta'a? 75 ta'a. 75 ta'a yeroo 3 3 badaa xaan qubaatti hafaa meeqa ta'a? Xaan 25 ta'a jechuudha. Gatiidhaa 25 arganne. Maal barbaadinu hin jedhamoo inni lakkoofsa isa irra guddaa barbaadina. Isa irra guddaa jechuun isa kamidha jechuudha? Xaa ida'uu 2 jechuudha. Inni xiqqaan xaadha. Inni giddu galeessaa immoo xaa ida'uu tokkooti. Inni guddaan xaa ida'uu 2ti. Kanaafuu xaa meeqaa? 25 ida'uu 2. Yeroo walitti daatan meeqa? 27. Kanaafuu bakka kana maal jettu? 27 jettu. Maaliif gatii xaa miti kan nu gaafate waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsicha miti kan nu gaafate. Isa irra guddaa sun kan inni nu gaafate. Kanaaf 27 jenna. Otoo lakkoofsicha barbaadinu hin jedhee 25 ta'a. Kanaafuu isa irra guddaa barbaade waan nuun jedheef 27 jettu jechuudha. Dhaarra kan jiru immoo lakkoofsi kan lakkoofsa kenname tokko sagaliin caalu dachaa 4 lakkoofsichaati. Lakkoofsicha kenname barbaadi. Kana jechuun xaa ida'uu 9 walqixa 4 ta'a. Maalan jedhee? Xaa ida'uu 9 walqixa 4 ta'a. Sana booda warra wal fakkaatan walitti dabarsitu maal ta'a? 4 xaa irrisuu ta'a. Walqixa maanni? Walqixa 9 jettu. Maaliif ishiin kun tarmii wal fakkaatu walitti dabarsitu jechuudha. Yeroo xaas dabarsitan maal ta'a? Negatiiva taati. Sana booda maal ta'a? 3 xaan walqixa 9 ta'a. Hiruu 3 3 badaa xaan nafa xaa walqixa meeqa ta'a? 3 ta'a. Lakkoofsichi maal ta'a jechuudha? Lakkoofsicha kenname barbaadi jedha. Kanaafuu 3 ta'a jechuudha. Gaaffiin irra jiru konkolaachistoonni tiraaktaraa 5 kanneen qonna dhuunfaa keessa waliin hojjetanii dabareen heektaara 16.8 qotan. Konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa heektaara 1.6 caala qote. Inni sadaffaan isa lammaffaa heektaara 1 caala qote. Tokkoon isaanii heektaara meeqa qotu? Egaa waliigala jechuudha. Waliigala inni tokkoffaan, inni lammaffaan, inni sadaffaan meeqa qotanii? 16.8 qotani. Waliigalatti jechuudha. Kan nu gaafate maanni? Tokkoon isaanii inni tokkoffaa, inni lammaffaa, inni sadaffaa meeqa akka isaan qotan tokkoon isaanii nu gaafate. Kana jechuun konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa heektaara 1.6 caala qotee jedha. Kana jechuun hima herreegaatiin yeroo keessan laa kana yeroo isiniin jedhu lammaffaa jedhaatii fudhadhaa. Taa'ammoo
taa tokkoffaadhaa fudhadhaa. Laa konkolaachisaa lammaffaadhaa fudhadhaa. Saa immoo konkolaachisaa isa sadaffaadhaa fudhadhaa. Kana maal isin jedhe tokkoffaadhaa, kana lammaffaa, kana sadaffaadhaa. Kanaafuu konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa heektaara 1.6 caala qoteedha. Kana jechuun yeroo himarreegaatiin keessan laan lammaffaan walqixa tokkoffaa ida'uu 1.6 ta'a. Inni sadaffaan isa lammaffaa heektaara 1 caala qotee jedha. Kana jechuun immoo himarreegaatti yeroo barreessan saa walqixa laa ida'uu 1 ta'a. Walii galammoo maal jenneerra? Taa ida'uu laa tokkoffaa ida'uu lammaffaa ida'uu sadaffaa walqixa meeqadha? 16 meeqaati? 8ti. Amma kana qabnaa. Maal goona jechuudha? Kana irra deebi'aatii barreeffadhaa. Isiniifan barreessa. Maal jenneerra? Laan walqixa maal jenneerra? Taa ida'uu 1.6 laan jechuudha. Saan immoo saan walqixa laa ida'uu 1. Walii galatti immoo tootaalii maal jenneerra? Taa ida'uu laa ida'uu saa walqixa meeqadha? 16.8 jenneerra. Iddoo tokkotti kan isaan qotan jechuudha. Inni tokkoffaa, inni lammaffaa, inni sadaffaa kan qotan walii galatti 16.8. Konkolaachisaan inni lammataa isa tokkoffaa heektaara 1.6 caala qote jechuun himarreegaatti yeroo barreessan ishii kana ta'a jechuudha. Inni sadaffaan isa lammataa heektaara 1.1 caale 1 ta'uu hin taane inni sadaffaan isa lammataa heektaara 1 caala qote yeroo jedhu himarreegaatti yeroo barreessan kana ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti ishii kana taa ida'uu laa maal jenneerra asitti jechuudha. Eenyufaan walqixa taa ida'uu 1.6 jenna. Saammoo maal jenneerra asitti laa ida'uu jenna egaa. Laa ida'uu 1 walqixa 16.8 jenna. Asitti laa kana maal bakka buustu jechuudha? Laa ishii kana jechuudha. Ammas deebitanii ishii tana bakka buustu. Taa ida'uu 1.6 isheettu kana maal gootu? Taa ida'uu 1.6 ida'uu taa ishii kana jechuudha. Ishii kana bakka buustu. Taa ida'uu 1.6 ida'uu maalii ta'a? As tokko jira. Ida'uu 1 jettu. Walqixa 16.8. Asitti taan keenya meeqadha? 1, 2, 3. Maal jedhu? 3 ta'a jettu. 3 ta'a. Asii immoo walitti daatu. 1 kana sagal 1 ida'uu 1.6 ida'uu 1.6 kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? 4.2 ta'a. Walqixa jettu. Walqixa 16.8. Sana booda 3 ta'an walqixa 16.8 hir'isuu 4.2.
sadi ta'an walqixa meeqa ta'a? Sadii ta'an walqixa. Kan yeroo walirraa hir'iftan 16.8 hir'isuu 4.2 meeqa argattu? 12.6 ta'a. Gama lamaanii 3 firtuu ta'a argachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha? Ta'an 4.2 4.2 gatiin ta'a. Sadiin asii balleessitu 12.6 hiruuf 3 meeqa argattu? 4.2 ta'a jechuudha. Gatiin ta'a meeqadha? 4.2 ta'a. Inni tokkoffaa meeqa qote? Hektaara 4.2 qote. Isa lammaffaa argachuuf immoo maal gootu? Laan walqixa maal jenneerra? Ta'a ida'uu tokko tuqaa 6. Kanaafuu ta'a meeqa arganneerra? Walqixattu ta'an 4.2 arganneerra. Ida'uu tokko tuqaa 6. Amma laa yeroo barbaannu egaa laa walqixa kan yeroo walitti daatan meeqa argattu? 5.8. 5.8. Inni lammaffaa immoo meeqa qote? 5.8 qotee jechuudha. Sadaffaa jechuun immoo saawun walqixa laa ida'uu tokkooti. Laa qabna mitiire? Laan keenya meeqa? 5.8. Kanaafuu 5.8 ida'uu tokko. Saan walqixa meeqa ta'a? Laan keenya meeqadha? 5.8 irratti tokko daatu meeqa? 6.8. Inni sadaffaa immoo meeqa qote? 6.8 qote hektaara kana qote jechuudha. Inni lammaffaa meeqa? 5.8. Inni sadaffaa 6.8. Inni tokkoffaa 4.2 qote. Isaan kana egaa walumaa galatti yeroo walitti daatan meeqa argattu? 5.8 ida'uu 6.8 ida'uu 4.2 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 16.8 argattu jechuudha. Faarra kan jiru immoo daldaaltuun takka dibaabee 25 qarshii 5,425 bitte. Gatii geejjibaa qarshii 75 yoo kaffaltee fi dibaabee tokko irraa bu'aa qarshii 5 argachuu yoo barbaadde tokkoon dibaabee qarshii meeqatti gurguruu qabdi? Asirratti gatii geejjibaaf kaffaltee yoo itti dabaltani akka biraatti kan isin hojjettani. Yoo gatii geejjibaa ittiin daballe ta'e immoo akka biraatti kan isin hojjettan. Kanaafuu baasii baafteetti waan ta'eef maal gochuu qabna jechuudha? Itti da'uu qabna gatii geejjibaa. Kana jechuun egaa yeroo hojjettan 5,425 ida'uu 75 hiruu meeqa ta'a? 22 ta'a. Kana yeroo walitti daatanii 22 fixan meeqa ta'a? 250 ta'a. Kana jechuun dibaabee tokkoon isaa meeqaan bitte jechuudha? Walumaa galatti gatii geejjibaa ishiin baafte faana jechuudha. Gatii geejjibaa ishiin baafte faana tokkoon isaa meeqa ta'a jechuudha? Kan itti baafte kan ishiin itti baafte jechuudha. Geejjiba faana kan ishiin itti baafte dibaabee tokkotti 250 ta'a. Gatii geejjibaa isaa faana jechuudha. Tokkoon isaatiin jechuudha. Gatii bittaa fi gatiin geejjibaa dibaabee tokkoon isaa 250 ta'a. Kanaafuu tokkoon gatii dibaabee
kan ishiin geejjiba faana itti baaftee 250 yoo ta'e qarshii 5 irraa argachuuf meeqatti gurguruu qabdi? 255 ta'a. Gatii geejjibaa immoo itti hin baafne yoo ta'e inni immoo kallattii biraatiin kan hojjetamudha jechuudha. Isa kana osoo itti hin ida'iin maal gootu 75 jechuudha. 5,425 hiruu 22 jettu. 22 jettu. Sana booda isa argattan sun maal gootu? Isa argattan sun irratti 5 idaatu jechuudha. Sana booda gatii sanaa argattan jechuudha. Gaaffiin gaara jiru rog-sadeen ayisoosiilesiin tokko naannawaa 120 seentimeetira qaba. Dheerina tokkoon tokkoon rogoota walqixxee rog-sadee kanaa 5/6 hundee rog-sadee kanaa yoo ta'an dheerina rogoota rog-sadee kanaa barbaadi. Asirratti rog-sadee ayisoosiilesii jechuun rogni isaa lama walqixa ta'ee tokko kan adda ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana kaafnu jechuudha. Maal gootu? Rog-sadee kana kaasuuf haa yaallu. Kana jechuudha. Kunii fi kun walqixadha jechuudha. Inni kun immoo isaanirraa addadha jechuudha. Rog-sadee ayisoosiilesii jenna. Naannawaan isaa 120 seentimeetira. Fakkeenyaaf kana A haa jennu roga isa kana, kana immoo B haa jennu, ishii kana C haa jennu. Egaa naannawaan isaa pirimeetiriin isaa jechuudha. Paa walqixa naannawaa rog-sadee yeroo barbaaddan maal ta'a jechuudha? A ida'uu B ida'uu C ta'a naannawaan isaa jechuudha. Amma egaa asirratti maal jedhaa? Dheerina tokkoon rog-sadee walqixxee rog-sadee kanaa walqixxee rog-sadee kanaa 5/6 hundee rog-sadee kanaa yoo ta'e kana jechuun Aan jechuudha. As keessaa yookiin B's fudhachuu dandeessu yookiin A's fudhachuu dandeessu. Kunii fi A fi B'n walqixa waan ta'eef jechuudha. Amma A haa fudhannu. Maal jettu? Kana jechuun maal jedhaa? Dheerinni tokkoon rog-sadee walqixxee rog-sadee kanaa 5/6 hundee rog-sadee kanaa yoo ta'e jedha. Kana jechuun Aan walqixa jechuudha. Aan walqixa 5/6 C ta'a yookiin immoo B'n walqixa 5/6 C ta'a. Maaliif? A fi B'n waan walqixa waan ta'eef jechuudha asirratti. Rogni kun lamaan walqixa waan ta'eef. Amma maal jenneerraa? Pirimeetiriin keenya pirimeetirii kana jechuun naannawaan maal jenneerraa? A ida'uu B ida'uu C walqixa meeqadha? 120 seentimeetira. Kanaafuu A jechuun maal jenneerra? A jechuun 5/6 C ta'a. 5/6 C ta'a. Asirratti immoo A fi B'n walqixadha. A fi B'n walqixadha. Maaliif? Asitti walqixa waan ta'eef jechuudha. Ayisoosiiles tiraangilii waan ta'eef jechuudha. Rog-sadee ayisoosiilesii waan ta'eef. Kanaafuu asitti maal gootu? Waan walqixa ta'eef jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Asirratti ishii kana maal gootu? Ishiin kun A faana walqixa. Kanaafuu Aan ta'uure 2 A ta'a. Kana jechuun walqixa waan ta'eef A fi B'n walqixa waan ta'eef A ida'uu A ta'a. Bakka B kana buusu jechuudha. Ida'uu C immoo maal jenneerra? A maal jenneerra? Aani A walqixa 5/6 C jenneerra. Asirraa C yeroo barbaaddan maal ta'a? Gama lamaaniinuu 6/5tiin baay'istu. 6/5tiin baay'istu. Asiinis 6/5 ta'a. Kanaafuu asitti 6 badaa 5 badaa C'aan qobaatti hafa. C'aan maal jechuudha? C'aan walqixa meeqadha? 6/5 ta'a. C'aan walqixa jechuudha.
walqixa osoo hin taane caa walqixa ja'a irra 5 A ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka ishii kanaa galchina. 6 irra 5 A jechuudha. Maal gootu? Ida'uu jettu. Bakka caa kana maal geessisu? Caa walqixa meeqanne irraa? 6 irra 5 A jenneera. Walqixa 120 seentimeetira. Kanaafuu kun maal ta'a? Yeroo kanatti laatan 2A ida'uu 6 irra 5 A ta'a. Walqixa 120 seentimeetira. Sana booda kana yeroo walitti laatan meeqa ta'a? Meeqa argattu jechuudha? Yeroo ishii kana walitti laatan meeqa ta'a jechuudha? As jala tokko jirti, 2A jala jechuudha. Qaxxaamura baay'iftanii walitti laatu jechuudha. Kana jechuun akkasii wadaatu. Sana booda maal ta'a jechuudha? 10 kana yeroo waliin baay'iftan 10A ta'a. 10A ida'uu 6A meeqa ta'a jechuudha? 16A ta'a. 6A irra 5 walqixa meeqadha? 120 seentimeetira ta'a. 120 seentimeetira. Asirraa maal gootu? Gatii A yeroo barbaadan kana meeqaan baay'istu jechuudha? 5 irra 16tiin baay'istu. Asiinis 5 irra 16tiin baay'istu. 5 irra 16tiin baay'istu. Asii 16 bada, 16 bada, 5 bada, A qofaatti hafa. A walqixa. Kana jechuun 12 baay'isuu 5 hiruu 16. Yeroo kana maal argattu? 37.5 argattu. Baay'istanii ilaaluu dandeessu. Kaalkuleeteraanis ta'uu danda'a. Baay'istanii ilaaluu dandeessu. Meeqa argannee? Gatii A jechuudha. Gatii A 37.5. 37.5. Rogni kan isa kanaa meeqa ta'a jechuudha? 37.5 ta'a. Seentimeetira ta'a jechuudha. Seentimeetira kan isa kanaa. Kan baa'u A fi B walqixa waan ta'eef ani isa kanaas 37 an baase jechuudha. 37.5 seentimeetira ta'a jechuudha. Kana arganneerra kan baase arganneerra kan caa barbaanna jechuudha. Kan caa. Caan immoo maal jenneerra dura? Amma duubatti deebinee hojjennu. Kan caa dura Aan walqixa 5 irra 6 jenneerra. 5 irra 6 jenneerra. Akkamiin hojjettu jechuudha? Amma gatii kan Aan walqixa 5 irra 6 caa jenneerra. Asii caa yeroo barbaannu meeqa arganna? 6 irra 5 A ta'a. Kanaafuu gatii A arganneerraa fiddanii as galchitu. Kana jechuun akkam gootu? Maal goonaa waliin ilaallu. Bakka isaa ni balleessina. Bakka balleessineet bakka itti barreessinu qulqulleeffanna. Caa walqixa 6 irra 5 A jenneerra. Maal gootu? Gatii A meeqa arganneerra? 37.5 arganneerra. Fiddanii 37.5 as galchuu dandeessu. Karaa kanas hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo A arganneerra, B arganneeti jira. Maal gootu? As baas as galchitu. Sana booda gatii caa kana ishii kana barbaaddu jechuudha. Asii ishii kanarraa barbaaduu dandeessu. Yoo barbaaddan isa kanarraa barbaaduu dandeessu. Amma nuti isa kanaan nu salphata ishii kanaan hojjenna. Kanaafuu caan 6 irra 5 A jenneerra. Kanaafuu 6 irra 5 baay'isuu
meeqaati? 37 tuqaa 5. Kana yeroo waliin baay'iftan caan meeqa ta'a jechuudha? 45 ta'a jechuudha. 45. Amma mirkaneeffachuuf maal gootu? 20 dhufuusaa ilaaltu. 37 tuqaa 5 ida'uu 37 tuqaa 5 ida'uu 45. 20 dhufaa kun yeroo walitti daatanii kana walitti yeroo daatan meeqa argattu? 20 argattu jechuudha. 20 seentimeetira ta'a. Kanaafuu inni nuti hojjechaa turre sirriidha jechuudha. Har'a kan jiru daree tokko keessa shamarran 23 fi dhiira 17tu jiru. Daree dabalataa akka ijaaramuuf tokkoon barataa qarshii walqixaa kaffala. Barsiistuun itti gaafatamtuu daree kanaa qarshii 300 kaffalti. Walumaa galatti barattootaa fi barsiistuu irraa qarshiin 3,020 yoo walitti qabame qarshii shamarran kaffalan meeqa? Kana gara herreegaatti yeroo jijjiirtan maal ta'a? 23 xaa ida'uu 17 xaa ida'uu kan barsiiftuun kaffalte meeqa? 300 walqixa meeqadha? Walii gala kaffalame 3,020 kaffalame. Asirraa gatii xaa barbaadu. Kanaaf kana baraabiloota yookiin taarmii wal fakkaatan yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? 40 xaa ta'a. 40 xaa walqixa 3,020 hir'isuu 300. Maaliif ishiin kun poozitiiva turte negatiivaan as darbaa jechuudha. Sana booda 40 xaan walqixa kana yeroo irraa hir'iftan meeqa ta'a? 2,720 akkas ta'a miti? Akkasuma ta'a. Sana booda xaa barbaaduuf maal gootu? Yeroo 40 jettu. Asii 40 badaa xaan qofaatti hafaa. Kana yeroo hirtan 2,720 yeroo 40 yeroo hirtan maal ta'a? 68 ta'a. Gatii xaa meeqa arganneerra? Gatii xaa 68 arganneerra. Amma maal nu gaafate jechuudha? Kan shamarran kaffalanii nu gaafate. Kanaafuu shamarran immoo 23 jiru mitiire 23 baay'isuu xaa jennaa jechuudha. Baay'isuu meeqaati? Xaa immoo meeqa arganneerra? Meeqa arganneerra jechuudha? 68 arganneerra. 68. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 1,564 kana kaffalu jechuudha. Barattoonni dubaraa warreen shamarranii kana kaffalu. Egaa viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kabiroollee isiniifan dalagaa jechuudha. Egaa viidiyoo taanuun boqonnaa 5 naannawaa fi bal'ina danaalee didda yeroo kan jedhu walitti deebinaa. Haga sanatti nagaa naa turaa.